Bisa. Ito makake. Samira, isa. Dove dia semua? Oke, bisa di mana? Apa menangis? Dia bukan belakang dulu. Sejalan dulu. Erga nanti. Ini penuh. Bakajani dua anak. Sejalan. Oke. Saya kata ramai bitina kamani kampusini tadi bastain. Bagai saya bisa nih kotari rawanti bisa cusuni siaji sudah dagar rakon abaku mati bahasa dokter bergudan sudah. Boy. Dokter Yesus akan kasih kamera. Boy nanti. Boy. Oke, ayo sini guys, bu, semuanya ada. Sisteri kona, kodenya aku sudah fikir. Kodenya gitu. Ini faedah sih jeter. Asal mantep maka baik mantep. Amane nufe. Beri. Lagi santur aku kan lagi santur. Amane nufe. Kutas nomor berapa? Kutas nomor berapa? Nah, sampai ke sana kenal ayo. Harga kau kawan udah duka aja di orang kita. Bufta Yesus. Jalan nisifatau. Raja kabe. Biya lafa fojisa. Setana fojisa. Foni fojisa. Ganera. Bufta Yesus. Fayisa lubbuko. Bufta jirenya ko. Gode. Sefurat dera. Afan koti. Ugan siba. Garakoti. Sinamanadda. Makaako. Galme jirenya bara irratti. Naaf caafi. Amantoonni gooftaaf ulfina laanna. Baga gammaddee Yesuus yookaan Iisaan kan inni sirraa cabse biyya Goojjamitti qoricha birrii 10,000 sirratti hojjetame akka dhalaan godhannee waggaa 5 dura sirratti Goojjama irratti sirratti hojjetame sirraa caraanii hafuun Yesuus sirraa gad hojjisee ba'e kan sirraa rukute gooftaa Yesuus malee nama miti. Ashee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa. Inni jireenya keerraa qalbii keerraa akka dhalayyuu bara baraan garaa keetti hin baanneef Goojjamitti qoricha sirratti daggamame Waaqayyo sirraa cabseera. Kana booddee digimtii sin danda'u. Amen. Digimtii danda'e sirratti hojjeta. Jibbeeffadhu. Har'aa jalqabee maqaa Waaqayyo Waaqa jiraatan gadda kana gammachuutti jijjiireera. Dhuga ba'umsi ajaa'ibaan nama kana irratti raawwatamu. Yaa Abbaa dhuga ba'umsi ajaa'ibaan nama kana irratti raawwatamu. Har'aa jalqabdee namni kun dhuga baatuu kee haa taatu. Wanti hamaan nama kana irratti hin raawwatamin. Jireenya nama kanaa haaressi. Ulfinni kee nama kanaa wajjin haa ta'u. Haaressuun kee nama kanaa wajjin haa ta'u. Abidda hafuuraa qulqulluu wajjin galu. Thank you. Waggaa keessa waggaa kudha heettaa dibanni namarraa manitti galaa jira. Olkay Samira. Olkay. Jabaadhu. Gooftaan Yesuus si wajjin jira. Kotta suutti waaqeffadhu lubbuun kee dhuguun wanni tokko hin ta'u. Ijoollee godhatta. Biqilnaata ijoollee afur Waaqayyo na agarsiisa. Takkaataa ijoollee babbareedoo afur. Waaqayyo gooftaan na agarsiisa. Yes! Liibaanaa baadiyyaadhamas. Gooftaan si wajjin jira. Yeroo gabaabaa keessatti namoota kanaan dura amanan caalaa yeroo Kiristoosiin dhugaa baatu Waaqayyo na agarsiisa. Afurii gurguruu amma yeroo nuti garadhe humni wayii si keessa gadi baane. Wayii si keessa baane. Furri qulqulluun sirna qubateera. Baa gammadde. Gooftaan si wajjin haa ta'u. Dhuga ba'umsa